biyya ofii maaltu caalaa yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan Oromoo maal taanee jaranaa maal taanee jaranaa yooma wallaalleellee wallaaluu kan kalleerrecha irratti taanee hin dagannu mee lammii mee qadamnee kaan itti kolaafame kaan biyya ari'ame. وخذ سربا هدو بري درا سربا هاروا أما وجدا قد لك فمين ثاني Akkuma goote akka sagalee si jalaan butanne dheensii sodaadhee beekta. تيلي Lootiikaadhaa fi biyyittii ofii gargari baasi. Biyya ofiitii fi polotikaa gargar baasi. Eenyutu si beekame yaa Dooktor Abiyyi eenyutu si beekame yaa Dooktor Abiyyi. Waan akkanaa hojjanneeti argitee wanni osoo taane qaata argitee miileenarrallee taane maraattuu ta'uuf hin barbaannu. Atinis بيلينر براتنا namni akkuma waan taphaatii waan hojjetutti fakkaata. Beektaa oguu viidiyoo kana hojjetanii waanuma akka taphaatii hojjetan itti fakkaata. Istiidiyoo sun amma kana maaf muuziqaa kana muummicha ministeeraa wanni ati nu faarsituuf Itoophiyaa wanni ati maqaa nu dhooftuu fedhanii warri nu wajjeessuuf balbal dhufee hidhaa jiru. As Ameerikaa keessatti sirboota kiyya dhageeffattanii kan jaalattanii dhageeffatanillee galatoomaa. Kan jibbitanii dhageeffatanii osuma isiniin ta'in dhageeffattanillee sheer gootanii gurra uummataa buuftanii jettaniinillee galatoomaa jennaan mara. جال الدكتور أبي قبض الرا خالد ولفت موتي مناماتو تربى كنا دكتور أبي ابن ولد تنجيبه ما الرا خالد ولد تديه Lakki jaalala Dooktor Abiyyi bifa miti kanu an gara kiyyaanii akka nama dhuunfaatitti waan muummichi ministeera dalagee yookaan fi mootummaan amma dalagaa jiru waan baay'ee waan namni kennallee hin hubatiniif kan ormi ammoo sirriitti hubateetu jira jechuudha. Ati kanumarraa kaateti wallifte malee namni itti gaafateet hin jiru dhiibbaan hin jiru maalleen itti kafalameet hin jiru wanni tokko illee hin jiru. Maaltu na gaafata warra gaafachuu yookaan kana nu dalagi jedhanii gaafachuu dhiisiiti akka waan homtuu matakka yoo osoo hin argin gaafsan bara dullaa ajaa'ibaa kana nu caccabaa ture bari ati dullaa diqqaa jala baane si fakkaataa. Gaafuma walliftu kana moo? Gaafuma silaa wallee kana walliftu kana moo? Gaafa amma girrigirriin baay'ee biyya keessaa fi biyya alaatii kaate kan amma osoo waayini araaramuu fi Hacaaluu Hundeessaan du'iniin asitti. Eessatti dullaan isin bu'e biyya keessa moo ala? Hacaaluu Hundeessaa already Hacaaluu Hundeessaa du'ee jira. Hacaaluu Hundeessaa du'ee like maybe 1 year later waggaa tokko akkas boodaan dhaqee biyyumattiin hojjedhe. Duuba sababni uleen sitti buutuuf maali? Sirba kana hojjetteeti? Uleen maaliif isinitti bu'aa ture je sirbicha eega hojjette?
awway obboleessoo otoo nu nama seeraa hin taane taate warra bari biyya faranjii kana keessatti ka maraatetu jira bari kama qawwee fudhatee shugguxii fudhatee bari warra seeraa waan taaneef sodaa hin qabnu kanaaf jecha argiteetiin ofirraa dhorkine malee warra argitee maaf muuziqaa kana muummicha ministeeraa wanni ati nu faarsituuf Itoophiyaa wanni ati maqaa nu dhooftuu fedhanii warra nu wajjeesuuf balbal dhufee hidhaa jiru. Eessatti? Asa Ameerikaa keessatti. Haa isboo isaati biyya ajaa'ibaatti si mutate. Way bari waan akkanatti waan xiqqaa waan dubbatanii wantoota isnaa dhiisii hin turre nama dhaadannoon immoo guyyaa guyyaadhaan dhaadannoo waan biraatii akkana si goona manatti si dhufna hin sodaannu makiinaa sirra oofna. Sababa sirba kanaa qofa. Waanuma sirba kanaa qofa. Aarsaa guddaa kafalte gaa'ii sirbichaaf. Mee sirba kana mee sirba muummicha ministeeraatti wallifte hongaa sirba hedduu takka atilleen aarsaa irratti kafalte akkasuma hawaasa kee birallee hawaasa hedduu bira geedha. Kasi ajaa'ibsiisu laale dubbii afaan yoo si qabe dhiifama kasi ajaa'ibsiisu guyyaa lama keessatti gaafa namni 25,000 muuziqaa kana laalu gadhiifamee laalan guyyaa sadaffaa irratti yuutuubitti nama arrabsaa saba tokko arrabsaa maalii jedhaniitiin yuutuubii irraa buusan yuutuubii irraa dhiisiti even warri parsanaalii wannoo feesbuukii isaanii irratti iyyuu ijoolleen namoota waan haa galatoomu nama baay'eetu nu jaalata akkuma namni nu jibbu jirus gaafa gadhiisan ijoollee san irraa feesbuukii isaanii san gubanii riippoortii jalaa godhan. Waaqaan hin taane riippoortii jalaa godhanii yuutuubii irraa buusanii even feesbuukii kiyya jala dhufanii na jala gara nama 100,000 wayii qabaa ture kana jala jiru ture isa gubanii wadhaansoo ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaatti simtate mee sirbi kun amma yuutuubii irra jira? yuutuubii irra hin jiru yuutuubii irraa buusanii jiranii yuutuubii warra ijoollee dhuunfaatu qaba warri dhuunfaa ni qaba attiin kanilleen bakka seebitti godhe. Mee sirba kana sagaleedhaan xiqqoo mee nu yaadachiisi mee irra deebii kaana hedduun kan jira beeknaa mee irra deebii nu yaadachiisi xiqqoo. Rabbiin si wajjin haa Doktor Abiyyi Rabbiin si wajjin haa jiraatu. Rabbiin si wajjin haa jiraatu. Rabbiin si wajjin haa jiraatu. Waan ati nu goote mee eenyutu si beekame eenyutu si beekame gootonni biyyaa si wajjin jiru takka hin yaadini gootonni biyyaa si wajjin jiru takka hin yaadini. wajjin jiru gootonni biyyaa si wajjin jiru gootonni biyyaa si wajjin jiru gootonni biyyaa si wajjin jiranii tan akka caaltu saanii fa'aa intala arfan qalloo aadaan echa beebee fa'aatu jira si wajjinii. Leenco baati fa'aatu jira si wajjini taayee danda'a fa'aatu jira si wajjini takkalee uumaa fa'aatu jira si wajjini shimallis abdiisaa fa'aatu jira si wajjini hin daganee nageessoo ottoo fa'aatu jira. Biyya ormaa keessa jiraannullee. Biyyatti ofii biyyuma ofiiti biyyuma ofiiti ani yaaduu dhabeeti miti yaa namanaa ani yaaduu dhabeeti miti yaa namanaa poolotikaadhaa fi biyyatti ofii gargari baasi biyya ofiitii fi poolotikaa gargar baasi. Eenyutu si beekame yaa Doktor Abiyyi eenyutu si beekame
yaa Dooktor Abiyyi osoo inni addaan hin baafatinii xayyaaratti fe'ee isin galche namuu biyya keessanii wajjin dalayna jedhee itti kaatanii of nyaatanii ormaa fi dalga goortanii kennitanii jedha. Kuni ka biraarraa si jedhe sani miti. Gara biraatiin ammoo ati biyya alaa jiraatta. Mee sirboota hojjettu kana karaa biyyaa galtee hojjettamoo? Achuma teessatti namatti ergitee fi hojjettamoo akkami? Lakke biyya dhaqeetti hojjedhe. Asis siin mijaa'u. Kilipiileen ati dalaytu akkuma argaa jiru kana hedduu bareedaadha biyyafatti dalagamanii. Mee kilipii takka dalaguudha aarsaa akkam kafaltee kaa'u maallaqa hangam fa'aa baatee dalayte amma akkuma jette ati ergaa keeti barfatudha wanni keeti. Hoggaasanii odiyoo gaafa seentuyyuu karaa 3,000 ture 3,000 Itoophiyaa ture nuuf waan guddaadha miti ijoollee ammasii viidiyoo waraabutuu xiqqoo gara 10,000 akkasuma si gaafatanii ammoo wanti ati moorii irratti baaftu warra waraabu osoo hin taane warra odiyoolee wannoo gaarii yoo seente yaa'u kuni harka 6,000 10,000 kennitu kuni harkatti kennita ammoo ka tirfii baaftu jira ka tiraanspoorteeshii fi baastaa bakka kana akkasii bakka kana bakka tokko ni kireeffattaa bakka tokko ammoo tuyyuu argitee warra mataa argitee shubbistoota tanaatti hin kafaltaa ammallee argitee nyaata isaanii tiraanspoorteeshinii isaanii maal gaafa geessite yoo diqqaate 100 fitta. Okay, amma sirba wallee yaa obboleecha koo itti turan bakkuma dhibbaa walitti baaftee jechuudha. Yaa akka itti baaftu nyaata qabataa tiraanspoorteeshinii qabataa because namoota kanneen bakkatti wannoo godhuu qabdaa tireeningii haga guyyaa 2-3 hin gootaa situu danda'a kanneen torbaan tokko maybe guyyaa 4-5 fudhachuun illee ni mala fudhata amma ammoo tuyyuu san caalii san dabarii 200 tuyyuu sin ga'u ammaanii tan. Namni akkuma waan taphaatiin waan hojjetu itti fakkaata. Beektaa oguu viidiyoo kana hojjetanii waanuma akka taphaatii hojjetan itti fakkaata. Istiidiyoo sirni amman tana istiidiyoo biyyatti yoo istiidiyoo mataa keetii qabaatte malee istiidiyoo seenuuf ammaanii tana jechuudha. Yeroo ammaa jiru kana keessatti gara 20,000 si gaafatanii gara 25,000 si gaafatan jechuudha. Warri ammoo viidiyoo waraabu 50,000 si gaafatanii jechuudha. Kuni waan wannootiin adda si gaafatan 50,000 si gaafatan 25,000 si gaafatan 35,000 si gaafatan akkuma viidiyoon isaa kwaalitii wannoo jiruun 100,000 si gaafatanii so namni ammaanii tana warri ijoolleen amma viidiyoo waraabaa jiran kunniin wannaan isaan argatan YouTube irraa wanni isaan argatan illee wanti jirullee natti hin fakkaatu waan jabaa wayiitiin natti hin fakkaatu akkasitti aadanii bu'aa bahii kana arganii baay'ee tokko wanti amma hojjetamaa jiru baay'ee zarafa jechuun dandeenya. Yaa meegaa gara biraatiin jidduutti ammoo namni tokko jireenya isaa keessatti mudannoo garaagaraa mudata keessattuu mudannoo tun gaafa dhimmoota akka aartii kanarratti xiyyeeffattee waan akkanaa hojjettu waan hedduutu nama mudata mee daawwattoota keenya jidduun bu'aarsineeti takkitti mee jireenya aartii kana keessatti mudannoo takka xiqqoo nama bu'aarsuu dandeessu jettee waan si mudaterra waan uumime. Jireenya aartii kana keessatti baay'ee mudannoo hedduutu jira. Mudannoo hedduutu jira gaafa duraaniin waa'ee irreechaa gaafa irreechaa sanii naannoo san turre ijoollee ganama wajjiidhaan wal arginee silkiidhaanis waliin haasofnee yaa'u ani bakkee sanii bakka arsadee san hin jiru garuu biyyuma san qonnoo keessa jira garuu booda irratti yoo bakka boo'ichumaa fi argitee wannotti namni gaafa saabatee maalidhe amma jara silkii jaraa hin qaba gaafa bilbilee gaafadhu akkasitti biyyeen isaanitti salphattu hin du'anii kuni mudannoo guddaadhaa fi ijoollee wajjiidhaan waa hojjenna jennee osoo wal arginu wal bira hafne kun mudannoo guddaadha. Sanirraa kaka'een viidiyoo amma hojjadhee jira kawaa'ee arsadee irratti hojjadhee jira.
dhuguma kun mudannoo guddaadha. Mee wanni biraa tanatti gaafadhu ammatti mee hojiin haaraan ati harkaa qabdu ta yeroo dhiyootti na eegaa jettu maal harkaa qabda mee maaliin dhufaa jirtu? Akkuma siin jedhe sirboota lamaan hojjedhee jira afur keessaa viidiyoo hojjedheera siin jedhee amma hoo waa'ee ta'ee waanuma waa'ee jedhee yeroo haala mijeeffatutti jira ammas biyyumatti wannoo godhee viidiyoo tokko kilippii tokkoof lama gadi lakkisaan jedha ammoo yaada hedduun qaba gaa yookaan isuma kana walitti dachaasee albamiidhaan eebbisiisaa moo waan akkasiirra jira garuu fakkiyas maatii qaba so kana hojiidhaan akka nama maatii hin qabneetitti ol kaatee deemuu hin dandeessu garuu ittuma jirra. Tole bareedaadha yeroo gabaabduu keessatti waan bareedaadhaan akka ati dhuftu fi akka ajaa'ibatti akka simannu asumaan sitti himuu barbaanna milkaa'e waan itti jirtuuni. Mee gara fuulduratti hoo roga aartii kanaanatti maal milkeessu eessa ga'uudhaa yaada qabda? Aartii kana itti fuftee sadarkaa akkamirraan ga'uu barbaaddame? Ani aartii kanaan akkuma si duratti ibsuu yaaletti aartii qofaa miti waan hedduun dalaga jechuudha. Aartii qofatti miti kan dalagaan kiyya aartii qofatti osoo hin taane fakkeenyaaf biyya kanatti public qoonsilaa fa'aa jedhaniini ammallee seera eegduu keessaa tokko. So yeroo argadheen kana irratti jira. So aartii kana namoota argite hamma dandahametti wantuma gaarii waan uummata gurra bu'u akkasiin jedhe kaa jiru as keessatti hedduu farkaa qaba. Maatiin ni jira, hojiinis hin jira, qorataa seeraa ta'anii. So qorataa seeraa gaafa taatu ummatu waa hedduu lataa nama akkasumatti wannan gootu. So fofotti itti deebi'ee barumsa kiyyas hamma tokko abbaa murtii ta'uu fi yaalii irra jira waan ta'eef so waliigalatti gaafa mana seeraa wanna jettu abbaa murtii ta'uuf deemtu waa hedduu information hedduu si barbaachisaa kana walitti qaqqabachuu jira. Gara aartiitiin ammootu hamma danda'ametti hamma sa'atiin naa kennetti uf qofaaf illee osoo hin taane artistoota hedduun akkasiin jedhe duratti sii tuquu yaalatti artistoota hedduu hamma humni tiyya dandaheen biyyattis gargaaraa ture amma sittuuman jira. So akkuma aartiin kun guddatuuf jechuu anaafis ta'uu dhabaatee yoo waan sanillee hojjechuu dhabaadhee hamma humna tiyyaa hedduu gargaaraa ture amma sittuma jira. So kanaan jira jechuudha. Akkuma guddatu haaluma akkuma ta'ettuyyuu biyya ormaa keessatti fa'aa I think Minnesota keessatti amma Minnesotaan jiru malee gaafa Minnesota jiru gaafa namni bahuu hin dandeenye sanii gara aartii kanaan ta'ee gara waan adda addaa akka mul'isan godhee seneetaroota waan adda addaa mul'isuu keessatti nama kenna waa baay'ee barsiisee jira. So namni hundumtuu na beeka jechuudha. So waan kun akkuma aadaan kenna guddatu sanis ta'e aartii qofaa miti gara addaatiin nama kenna kana ol akka sadarkaa akka inni beekamu gochuudhaa fi waa hedduun godhaa jira. So gara aartiitiin illee akkuma ati jettee waanuma baay'een gad dhufuuf deemnaa koo rabbi nu gargaaru. Tole waan yaaddu hunda akka si milkeessu rabbi si haa milkeessu waa hunda rabbi si falaafisu. Mee gara biraatiin ammoo sooshaal miidiyaa kanarratti sirboonni kan kee yeroo deddeemee namoonni qeqqeeqanii fi sirbi walaloon isaa maaliif akkana ta'e jaanii dubbatan waan akkana kana garraa. Ammoo akka dhuunfattillee namoonni dhimmoota akkanaatti himanii jiran jeetii yaada. Mee ati waan hawaasni takkaa'u egaa namni kun akkuma reefatu dubbatte namni nama jibbu qofa osoo hin taane namni nama jaalatulleen ilaalcha takkaa'u yaada kennuutu jira. Mee waan kanarraa maal baratte sirboota amma dura dalagde kanarraa fooyyessee hojjechuudhaaf maal yaadaa jirta? Dhugaa keeti ammoo sirbi baay'ee irratti qeeqamu. Baay'ee irratti qeeqamu arraballee waan adda addaallee sodaachisuullee namni gariin beekta waan mana ofii keessa jiru se'ee nama sodaachisuu barbaada.
Ana ajaa'iba ati arrabni tokko tokko akka itti yaadu ajaa'iba. waan jaartii ofii sodaachisaa rosee nama sodaachisaa gari gariini. Wanti guddaan beektaa ka irratti bareechisuudhaa fi moora bareechisuudhaaf akkasiin jedha artistoota jajjaboo hedduu hin beekaa akka Mahammad Jaalalaa akka Abdurrahmaan Haajii warra biyya keessa jiranii artistoota warra argitee ilkee irratti buqqisanii kunniin ni jiranii gara ufafootii fi yeedaloo fi walaloosii wannos wajjin teennee hojjannaa jennee jirra. Yaada qabu ani yaadan burqisiisaa yaadaa fi rakkoon qabu akkuma siin jedhe homa argeerraa ni homa waan ijaan arge san irraa waan ummanni illee wannoo jedhu san ummata baadhaa bira akka gahuu fi ni hojjedha. So yaada burqisiisuu fi rakkoon qabu ka jaalalaas ta'ee ka jibbaas ta'ee ka biyya. Ka jibbaa kun kaa akkamiti laa? Bollee jibbaa. Ka biyyaa moo? Ka jibbaa. Ka jibbiinsaas jira. Kaa akkam. Ka jibbiinsaas jira akkaataa keessaan itti dubbannu jira. Ayyee tole tole bareeda. Mee haa warra si qeequ kana warra wallee tan ta'e qeeqan sirbi isaa kun akkana jaanii sirba kan kee olii gad oofanii qeeqan kana maal jettan meet? Warra akkasitti qeequ akkasiin jedhe uffafoo fi sirba bareedee ani akkuma isiniin jedhe gaa warra argachuu fi yookaan maal maal godhanii fi wannan sumudii takka illee irraa argadhullee hin jiru. Ammoo sirba amma irratti baay'een arrabsan sirba amma muummicha ministeeraa yookaan Itoophiyaa maa faarsitaa ka jedhu ani Itoophiyaa ani nama waraanaati sodaa wayitu iyyuu hin qabu so biyya kiyya faarfachuun ammoo homaa namni wanti na wannoo godhu hin jiru namni na dhorku hin jiru kanaafin sodaa hin qabu jechuudha. Saniif hamma feeteyyuu inumayyuu ka biraa kanaafiin kan dubbatanii inumayyuu kan biraa ka ajaa'iba harkaa qabaayyuu ture. Kana dalanii itti fidaa jirta? Kanarra caalu itti fidaa jirta? Kana caalu inumayyuu isaan of duuba na deebisuu yaalanii yaamilee na dhabuu maal jechuu maal jedhanii kana caalu ajaa'iba ka inuma yogguu taa'anillee hirribaa nama dammaqsu kara hirribaa dammaqsu shimbirrootitti isa barasiisu akkasii harkaa qaba jechuu haga hamma dhiyoo keessatti moora ammoo beektaa namoonni akkasii si arrabsan sun namoonni akkasii walii amma saboona kana torbaan kana keessa lola ajaa'ibaatitu deemaa jira. Ani yeroo iyyuu hin qabu obboleessa. Yeroo sooshaal miidiyaa irra yeroo isaan ammoo wal fixaa oolan. Gariin karabbi jaala akkasiin jedhe ummata nu jaalatu hedduu qabna ummata nu jibbullee hedduun qaba. Laakiin ammoo samoona kana dullamaa walii yaa'anii wal areefa warra yaada gaarii naa kennitanii jabaadhu itti jabaadhu hamileen kutaminii jabaadhu naan jettani ani waraana namni waraana yeroo marayyuu biyya ofii irraa wanti adda isa baasu tokkoyyuu hin jiru nama polotikaa hin beeynetuyyuu biyya polotikaa addaan baasuu wallaaleeti wal harkaa wal dhoofteeti harkaa wal dhayeeti konfiista. So an biyya kiyyaa fi kanaa ol hojjedhee inuma akkasiin jedhu ka hirribaa nama dammakaa ka qara diqqoo waagaa sammuun isaa wannoo jedhellee kanarraa deebisaa laata jedhee wannoo dhuka bararraaqeetu iyyuu argitee isaa wannoo isa godhu gabbaasuuf deemachuu amri rabbiitiini. So kanaaf warri na jajjabeessitan jabaadhaa atillee isinillee hedduu galatoomaa dhugaa yaada kiyyayyuu narraa fudhachuu keessaniifuyyuu isinuu galatoomaadha.
kanatu na dhiyeessuu keessanii warra akka keessanii jabaadhaa itti naafufa haamilee wal dha'uu faayidaa hin qabu jabaadha. Warri ammoo haamilee nama dha'uu fi deeman ammoo iyyuu sammuu ofiitu bilisa of gochuun waan guddaadha. Sammuu keessan bilisa of godhaati. Rabbi sinaa qajeelchuu taankiyuu jedhaan maraanuuf. Tole atillee hedduu takka galatoomi. Mee egaa waa'ee biyyaa kaaftee sirba keekaa muummicha ministeeraatti wallifte san keessatti paartii takka ilmaa paartii Amaareenyaadhaan wanti jette takka jira waa'ee biyyaa jechuudha. Abbaayyi. Waa'ee abbaayii fi waa'ee Itoophiyaa hizbocha mee sagalee dhanti kun hojii mee bakka sana. Ani abbaayyin tamolla yiddaggamal ganaa baashaaraa. Yeedaloo dangaa yeedaloo sirbe walla leesse. Abbaayyin tamolla yiddaggamal ganaa dhiifama ammaan tana wannoo keessan osoo duratti na himte ittiin qophaa'aa dhiifama wannoo. Wanni baana paartii Itoophiyaa hizboch bakkeetti sun baana. የኢትዮጵያ ህዝቦች በኢትዮጵያ ህዝቦች ይደገማል ገና በአረንጓዴ አሻራ አባይም ምኑን ይበሉ ምኑ አባይም ተሞላ ምኑን ይበሉ ምኑ አባይም ተሞላ አባይም ተሞላ አባይም ተሞላ ይደገማል ገና በኢትዮጵያ ህዝቦች ይደገማል ገና በአረንጓዴ አሻራ በአረንጓዴ አሻራ በአረንጓዴ አሻራ በአረንጓዴ አሻራ በአረንጓዴ Meega yeroo dheeraa fudhanneeti marii teenya takkaa'u sagantaa bareedaa kan hojjechaa turre mee dhumarratti sagantaa keenya goola buudhan duratti sirba kee keessaa sirba tokko bareedaa jettee yaaddu sagaleedha nu je'iiti sagantaa keenya goolabneeti wal gaggeessana. Akkuma goote akka sagalee si jalaan butanne dheesii sodaadhee beekta. Sagalee namoota hedduutu qilleensa irra jira. Osoo ittiin qophaa'in hogguu ofii gooteefillee beektaa yoo meemorii gara laggi uumaa rakkoon qabu sun rakkoon qabu sirba ati duraanuu wallisaa ta'uu keessi beekanii wallee deetis namni hundi ni beeka waan takka rakkoon qabu tanaa ta'uu hin jenne. Okay, hayyee egaa akkas jetteefuu hayyama isinirraa fudhachuuf jenneeti akka wannoon isin harkaa hin banne addunyaan gara biraatti jijjiiratti sanii fi okay irra isinii buusa osoo goolabiin duratti biyya ofii maaltu caalaa yaa ilmaan Oromoo maal taatanii jaranaa yooma wallaaloo kan irreecha irratti taane hin dagannu mee lammii mee qadamne kaan itti kolaafame kaan biyya ari'ame meeqaatu qurxummiidhaan nyaatame yaa dhiiroo maal taatanii yaa ilmaan Oromoo. Kun sirba hedduu bareedaadha sirba haarawaa amma hojjetaa gadi lakkifamee sanii. Okay, reefu tana kana jechaa turte sirba kana osoo nan gadi dhiisin akka namni biraan fudhanne jechaa turte. Akkas. Egaa akkas kun qabu sirba namni itti laffee wanti jee namni wanti jee sirriidhaa miti. So hedduu tokko bareedaadha yeroo dhiyootti ammoo sirba guutuu isaa akka nu dhageessiftu abdii guutuu qabna. Toleme dhumarratti wanni hin dhaammadhu takkaa'u hordoftoota kee takkaa'u namoota itti dhaggeeffatan sirba kee dhaggeeffatanii fi dinqisiifattoota keetiin mee wanni ati dhaamtuuf takkaa'u ergaan ati dabarsuutu jira. Dinqisiifattoota kiyyaaf isinirraayyuu eegaleetiin isinilleen waa yaaddanii jennaanuyyuu wanni kun nama kana dubbisuu qabna jettanii qilleensa irratti wal dubbisuun kennamuyyuu waan guddaadha isinirraayyuu eegalee. Hedduu keessan galatoomaadha jabaadhaadha kanumaan guddatame artiin wanti kanaan duralleen guddachuu dhabee fi bakka sagalee hayyuu
hayyuudhaa miti nama taree wayitii miti. Ammoo kana hayyoonni meeqa meeqa osoo dhiiraaf dubartiidhaan osoo jiranii kayaanni isaanii akka ajaa'ibaatitti irraa burqu biyyaafis ta'u ofiifis ta'u akka daa'imaatiin mi'aayu bakka itti hafuura baafatan dhabaa fi bakka ammootuyyuu argitee sirba kanaa geeffatanii gadhiisan waan ittiin hojjetan dhabuu irraa fa'a akka ka'e bakkumatti dubbataniitu yaada ofiitti dabarfatanii akka namni wal gargaaru godhuu dhabuu irraa kan ka'e wannoo ta'e jechuudha. So wanti amma isin hojjetaa jirtan kun hafuura nama hedduu argitee ofirraa argitee namni beektaa yoo aare yookaan nama dhahaa yookaan argitee boo'ee tiniin keessaa baati yookaan ammootu yoo guduunfatee tumaan cal'ise immoo gaastirikii itti ta'a jechuudha. So wanni amma isin hojjetaa jirtan waan guddaadha. Warroonni isin fakkaatuu fi isinis jabaadha. Isin hin jenna isinillee dinqisiifatoota kiyya keessaa nama tokko jedheetiin yaada. So warri biraa atuu ammootuyyuu kan ammootuyyuu oodiyoo kana dhageeffattanii kan ammootuyyuu argitee sirboota kiyya dhageeffattanii kan jaalattanii dhageeffatanillee galatoomaa. Kan jibbitanii dhageeffatanii osuma isiniin ta'in dhageeffattanillee sheer gootanii gurra uummataa buuftanii jettaniinillee galatoomaa jennaan maraanuu hunduma isaatiinuu arrabsuu hin fedhu waa jechuun waan badaa jechuun hin barbaadu maraanuu naa galatoomaa dinqisiifannoonni kiyyammoo keessattuu naa jabaadha wal haa jajjabeeffannuu. Yaada wal harkatti qabuun gaariidhaa miti jennaani artistiin Oromoo kan miileenara ta'e osoo orma taate sirba ammas hin jedhu kanarratti waan hakanaa hojjanneeti argitee wannoo osoo taane qaata argitee miileenara illee taane maraattuu ta'uuf hin barbaannu atinis miileenarri maraatadha. Yoo miileenara taate salphamatti maraataa namni. Fayyaa qabu warri qabeenya qabu kunuuti. Kiyya miileenara ta'ee jennaaniin borullee miileenara biraa itti dara jedhee osoo garaa gutuunfatee bira buluu ta biraa itti dara jedhee osoo lixuutuun dhimmama dhuftee biraa fudhatte hiyyee maakaakkalanyaa yookaan fiyyeessa yoo ta'e ammoo tuu karaa homaan qabu naga ofiitiin ofirraa rafa. Diriirfattee taphatta. Lagee qeejantaa uraan bakka qabee jiru barbaachisee akka jiru fayyada. Akkas kana fakkaata. Tole egaa yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee hanga ammatti nu waliin turtee sagantaa bareedaa kan wajjin hojjechuu keetiif hedduu takka galatoomii ulfaadhu. Galatooma. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya keessummaa wallisaa Oromoo jaba Abdii Xaahirooti wajjin qopheessine kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata qophii keenya keessummaa biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura.